Mama waaqayyo maal isinii godhe eessaa dhuftanii maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Gaaddisee Guddinaa. Gaaddisee Guddinaa. Eesh waaqayyo maal isinii godhe asitti? Waaqayyoon Wallaggaadhaan dhufee na dhukkubee duraan ji'a 3 iyyuun caala miila kana lafee kana na cabse. Danda'ee on taa'een ka'u na yaaddaa. Ijoolleen abbaan qaban ijoollee abbaan qabnin guddisaa. Ya waaqayyoon ammoo maalla guutanaafannaan ijoollee kun namni qallabu jiru jedhee waaqayyoon fuuldura kaa'e. Inni mana dhukkuba didee amma erga addana dhufee gaafa isinii qarfanarraa moottami. Akka itti fuula keenyatti biifnaan amma dhaqee taa'een akkas ofirraa taa'een itti diddibe. Na dhukkubaan dhufee jilba kana. Na dhukkuba akkuma wayii keessaa danda'ee ta'uun taa'een ka'u. Achuma fuula koorraa taa'een itti diddibe. Amma ergasii qaxaleen irraa jedha. Almosi fayyada. Inna marraatu si danqe irra qaxalee haa jedhu. Ammas dabalee jedha. Kan si danqe fuula kee irraa qaxalee haa jedhu. Amma fayyitanii. Amma fayyeera. Yommuu egaa tamiin ta'an jedhe Wallaggaadhaan dhufee karaa kana iyyuu badaan beeku gaggaafadhee man dhufe. Achi baxaroo jirra lafa hin jiru mucaa koo bira hin jiru. Nan gada deemana kiimii rifeerii naa baasanii yaadasii dhaqii jedhan. Rifeeriin maal taate isinii jedhan isinii barreessan? Ijaan na dhukkuba duraan. Ija. Raajii kaasanii ilaalanii achumaanii waggaa ji'a 7 deebitaa jedhan. Amman deebitaadhani addana yoo akkatti galu waan itti galuun qabu inni godhee abdii kutadhe gaa. Yoon galeetiin deebi'uun jedhe ijoollee koo maaltu qallaban deebi'uun jedhe gaa. Tumaani. Gidduutti Yesuus hin qaqqabu. Amma timma akkan fiixaan bahee ija kanan inni gaafa jaamaa dargaggeessa waggaa meeqa jaamaa ture firri isaa jibbee bakkeetti gatame inni naa jiran inni mana fayyisan jedhe. Amma Fagooti nan argayu nama nan hubadha kaa amma bira ga'utti nu Maal isin ta'e? Inni mana bararri isaa ijoo kanarra waa buusan. Bakka irraa ka'ee hin jiru. Caagoodhaa galateeffadhaa fi yeroo isaan dhufan namatti ta'e bifa isaanii illee qayyarame. Lafaa nama kaasa bara. Waaqayyo lafaa si kaasa. Mee ililchaa galateeffadhaa Maqaan koo Dirribee Naggaasuun jedhama. Kan waaqayyo naa godhe na dhukkuba ture. Bara 2010 kaasee arma koo kana na dhiitee na dhukkuba ture baay'ee jechaadha. Arma koo gubbaarratti waaldadhuma deemee akkanumatti namni waaqayyo na kaasaniiti kaanseriidha. Garuu kaanseriidhaan armi kee billaan sirra hin ga'u waaqayyoon si fayyisaa amani naan jedhani. Amiin jedheetumaan galee na nyaata keessaa baay'isee sana booda bakka intura ija godhata. Dhiitee ija godhatee ofuma deebisee bada. Ani immoo nan kadhadha. Waaqayyoon natti dubbateera. Armi koo kun billaan nan tuqu. Mana yaalas hin deemu. Miknyaatu waaqayyo kan natti dubbatee billaan heddi sirra hin ga'u naan jedhee waaqayyoon karaa kamiin waan bilisa na baasa jedheen hamana ture. Sana boodutuma akkas jedhu waldaa asitti miseensa waldaa asitti ta'ee asitti qabamee ani asumatti cuuphaa eddan itti needhee sana booda bakka kadhachuu jalqabee as nan dhufa ture. Sana booda ji'a 5 darbee asitti zayitii kadhataatiin tineechaa turan. Akka diingata bakkeen hojii hojjedhu yeroo hunda fiqaadanaaf hin kennanii achumaanan bakka gaafa nachi dhufu sobeetan dhufe akkaataa itti sobee isaan sila fiqaadanaaf hin kennanii waldaa keessaa na yaamaniiti. Dafii kottu naan jedhani waaldattiin jedheen akka guyyaa har'aa jechaadha. Sana booda bakka dhaqee waan si waamaniif gaafattee dhuftaa naan jedhan. Ani immoo fayyina kiyyan fudhadhee galadheetan dhufe. Zayitii Kaanseriirraa sana booda zayitii kadhataa asii fudhadhee galee zayitii sana guyyaa 3 dibadheetan ittuu nagubuu jammaraan waaqayyoon hojii isaa irra jiran jedhe.
gizeen na gubu sana maaliif na guban jenne waaqayyoon bakka buutatti sirreessaa jira kan kaansarii dheedhee kana keessaa dileetii gochaa jira waaqayyoon jedheetuman amanee fudhadhee deebiseen immoo ituma akkas jedhu zayitii dibataatti dibadhee bakkeen dura dhiitee jedhu sun gadi xiqqachaa dhufe achunaanan abjuudhaan inni siin arge jakkeetti waan furdaa wayii hin bareede jakkeettini isa kootiin irraa baastaniiti jakkeetticha natti uffistanii hin sodaatii wanti ta'u tokkoyyuu hin jiru naan jettu. Kootii sana nama lama taataniitti natti uffistu as jiru maqaa isaaniillee hin beeku. Isaanis atis sodaatiin abbaa keetii hiddi koo fiddi kee walitti jira akkamitti sodaatta wanti kun sirratti hin ta'u naan jedhu. Sana booda waalduma sana dhaquun qaba waaldaa kiyya waaldaa koo sana dhaqee nan fayya jedheetuman dhufee iddoo sanan taa'ee akkanuma humna nuu kadhattaniiti ofirraa xaragaa waan isin nutti ulfaateettan. Cuman xaragachuu jammare bakka ana irratti hin ta'u jedheen xaragachuu yommuu jammaru akka waan akka bishaan wayiin qabbanaa wayii garaa harma koo mirgaa kana dura darbee bakka ani bilisa jedheen galee gaafuma sanan bilisa ta'e ji'a 4 bilisa ani naa galateeffadha waaqayyoon. Kaanseriirraa inni bilisa lafa jiru kan kee lafa dhimmi kee itti qabame lafa carraan kee itti qabame bilisa si babaa'u bilisa si babaa'u danda'ameera iyyi danda'ameera ergasii nagaa eddisii nagaadha isa bichayyuu miti harki koo kunis ofuma isaatii ka'ee naannoo torban tokkoof duubatti naanna'uu dide. Fotoon keessan kan macaafa kana sitti intineetan sun na bira jira isa fuudhee itti dibeen zayitii kadhataatti dibeen danda'ameera jedha zayitii gubbaarra kan jiru bakka danda'ameera jedhee dhuguma hin danda'ame mee waaqayyoon naa galateeffadha. Bichayyuu miti bara 2009 kaasee mucuu gaaraan koo baay'ee na dhukkuba baay'ee isa dhukkuba jedhamu miti mataa koorra na warraraa qaama koo muluu na guba yommuu natti ka'ee lafarraan gangaladha lafa simmintoo bakkee wanti qabbanaan jiru irraan deema garaachi kiyyaaf sila na gubuuf jechaadha dhufee handhuura kiyya kanarraa kaasee handhuura koo fi honnee koo kana walitti bakka baay'ee isa kana kan jedhamu miti bishaan illee mana baradoo keessa kaa'ee kun dhugaa waaqayyoo fuuldura isaatti dubbadha. Bishaan illee mana baradoo keessa kaa'ee baradoo sana gaafan fuudhee garaa kiyya irratti dhadhee hin danfa ture. Baradoon hin danfamee waaqayyoon naa galateeffadha. Bilisa achi bakka gaafa abjuudhaan isin argee jakkeetti natti uffistaniiti waan hundumarra bilisan bayan nan qullaa'e mee waaqayyoon naa galateeffadha. waaqayyoon naa galateeffadha waldaan kun jechuudha karaa isaanii ana waaqayyoon furmaata baay'ee naa laate dhiphina baay'ee dhiphadha ture hiriyaan natti siqu ture namni hunduu nagata ture waan isaa hin beeku garuu eddan gaafa sanaati karaa hundumaan nan gammada otuma numaan qaban illee nan gammada waaqayyootti nan gammada sagalee waaqayyootti waan hunduma caala waaqayyootti gammadaa'edha
namni akka koo jirtan wayin demoo namni akka koo dhukkubsatanii jirtan waaqayyoon guyyaa qaba. Ana guyyaa isaatiin waaqayyo kan na fayyise. Yommuu dura maaf nan fayyifne hin jedha ture. Hedduma namane bara 2010 amane maaliif nan fayyisne maaliif waaqayyoon hin jedha ture. Bakka waaqayyoon indee seexan uyyuu kana hojjetan jedhe. Garuu mooti waaqayyo yeroo qaba obboloota koo. Waaqayyo yeroo isaa malee nama fayyisu. Namni gaafa du'ullee yeroo isaatiin ala hin du'u. Garuu waaqayyoonis yeroo qaba. Akka waaqayyoon jabaanne eeggannu waaqayyoon nu haa gargaaru. Isan jedha waaqayyoon naa galateeffadha. Isa bicha moo miti? Siyaa galatee siyaa eebbisu naa jedhaani isaan. Ayyaana siifaa baay'isu naa jedhaani. Amma dhumaatti siyaa dhaabu naa jedhaani. Waldaan kun haa eebbifamtu. Waldaa kanas naaf eebbisa. Waaqayyo bara kee eebbisee. Ameen. Rakkatee dhuga baatu ajaa'ibaa ta'a. Ameen. Kallattii hundumaan harki kee carraan kee hunduu hiikamee. Ameen. Ulfinichi si argate. Ameen. Galateeffadhaa fi. Waasa din dhugaa baa maqaan koo Yeneenes jedhama asuma kattaadha. Waan tokkoffaa waan dhugaa bara 2011 gizee mucaa kana garaatti baadhu sagantaa dhumaarra waldaa kana dhufe gizee waldaa kana gizeen dhufu riifarii siin jennaa mucaan kee garaatti si guddatee jira daa'uu hin dandeechu ati naan jedhani mana yaalaati borkoottu riifarii si barreessinaa gara Paawuloositti naan jedhan achumaanii waldaa kana dhufe gizeen dhufu mucayyoo itti qabee waldaa kana fidee dhufnaanii wangeelaa isin biran dhufee billawi garaa keessiin qaluu ati normaaluma deechaa sodaatiin sirratti hojjetu naan jettani achumaanini sarii fariisiin jenna jedhasanii man dhiisee ji'a tokko mana taa'eetu man dhaqee erguma san qabadheetu gaafan dhaquu normaaluma ndee mucaa kiiloo 5 ndee normaaluma jechuudha sabni waaqayyoo dhugaa naa ba'a. Yesuusin normaal. Eshi dumbra. Inni tokkoffaan immoo baruma 2012 gizee koronaan dhufe sanii abbaa warraa koo baay'ee dhukkubaa ture gororroo dhiiteessa funyaan isaa cuqqaalaa saayinasii gororrootii fi funyaaniitis si qabee jedhanii biiroo keessatti sodaatu hin qofaasisa sirriitti jechuudha gizee inni dhaqee laallamu saayinasii gororrootii fi funyaaniiti jedhuuni inni koronaadha gizee mara gizee dhaqee laallamu garuu asii zayitii binnee gallenni biyyaa facaasaa furatee gara baalee fiildii deeme inni jechuudha zayitii san sirriitti na qofaasisee natti algaa natti tuman jedhee bakka rafee jirutti oluma fuudhetiin hin danda'ama jedhee zayitii san dhugeetuma fixe jedhe hagarraatti itti deebi'ee saayinasii gororrootis funyaanittis dhukkubsatee hin beeku inni jechuudha sabni waaqayyoo dhugaa naa ba'a. Inni sadaffaan immoo gaafa jimaataa mucaa kana na jalaa dhukkuba isa guddaa kana koottuu fuudhii jedhanii mana barumsaatii dhaqee fuudhee nyaata nyaannee akkasumatti nu madidee bule gaafa qidaamee mana yaalaa fuudhee gizeen deemu kalee isaatirraa dhaamee jira kaleen isaa dhaamee jira naan jedhanii qoricha ajajanii fi shiroobii illee kennaniif homaa hima dhiisuu didee akkasumatti nu jeeqa. Halkan gaafa qidaamee halkanii ka'ee nu jeeqee gibbii kana na fuudhaa baay'ee jedhe achumaanii amma immoo jedhe ka'ee naa ifaatti bilbilaatoo jedhe naa faarfatu jedhe baabaa maal jedhee si faarfataa lakkoofsa ifaa immoo hin qabnu nu imaaliif nu jeeqxe naan isa beekaa waa isa beeka jedhee naa faarfatu jedhe achumaanii anatu si faarfataa. Anatu si faarfataa lakkoofsa ifaan qabuu jenneen inni didee boo'inaan feesbuukii waldaa kanaa keessan jala gallee lakkoofsa ifaa so'inee dhabnee dhiisne achuma ganama na fuudhaa deemaa waldaa jedhee ishi jenneen ka'ee immoo hin rafe hanga sa'aatii 5 jechuudha achumaanii waldaa deemaan jirtanii isinii nuun jettee maajiriin ollaa keenyan jiran tokko baaban deebi'ee rafe deemuu hin danda'uun jedheeni. Amma immoo sa'aatii 9 irratti ka'ee gibbii kanaa na fuudhaa baay'inaan deemaa jedhe. Fuunee wakii baasnee sa'aatii 1 irratti deebisnee gizee nu finnu numa harkatti gaggabe inni jechuudha bakkuma nu qabannee teenyutti. Gizee kana abbaan qabatee gara mana yaalaatti fiigee mana yaalaadha inaan marfuma kennanii fi deebise isa jechuudha. Ammas ka'eeti amma immoo jedhe
baabaa jennee bishaantu jira bishaan waldaa kanaa obaasnani silkii bilbiliitoo jedheen abbaan jedhe Yesuusin dhufaa hin danda'ame isa jedhu sanitti naa bilbilii naaf haa kadhatuu jedhe. Achumaani isa tokko osuman dhugaa kana bahu ani waldaa kana sababa isaattiin waaqeffadhe jechuudha. Waldaa biraatti qunxuuxanii waldooma biraan naqu waldaa kana malee jedhee nan gobe gaafa tokko abjuu kootiin ani galfata sitti kenne dhala koo na jalaan dhahinaan jedhe. Sababa isaattiin ji'a sagal waldaa kana bakka sababu isaatti waldaa kana waaqeffadhe jechuudha. Warri gibbii keenya isin waldaa baabaa dhayxuu bitiireen hin jedha waldaa baabaa jennaan jechuudha bakka. Ani shanyii waldaa biraatti galchee sababa isaatti waldaa kana waaqeffadha bakka. Amma ishi jennee olii gaddeeme lakkoofsa wangeelaaf jabeenyaa fudhadhee dhufee itti bilbile. Bishaanirra qabi harka kee bishaanirra kaayitoo irratti karadhu obaasii bishaan sanii naan jedhanii naa karatanii fi bishaan san irratti karadhee nan obaasee gizuma san ka'ee bishaan san dhugee binaan naa kennaa jedhee binaan kenninee fi bakka agarraatti nagaa ajisaa oliin qabu gibbii keessatti rabbasha akkana nama dhugaatti bahuu kanaaf maal ta'e baaban jedhu warri gibbii jechuudha maazariin asii bira jiru hintuqinaa bakka maal ta'e jedhu ija danda'ee oliin qabatu gibbii keessatti hin dubbatu amma kinoo nagaa warra waldaa naa dhufee jira sabni waaqayyoo namni dhala qabdan inni jedha waaqayyoo naa galateeffata. Waan afaan qabne dubbachuu dadhabee hidhamee saba kana jalaa kan isaanii kan ta'e yaa waaqayyo ati koo bira gaa'uu danda'u ankee garuu bira ga'a. Anamman danda'e duwwaan dubbadha ati garuu hunda dubbachuu dandeessa. Saba kanaaf hiikamuu kan irra jiru utuu hiikamee namni tokko gadi hin bahin. Hiikam koo hiikameera jedha. Amma nagaa naaf kinoo naaf taphachaa jira. Fayyee jira. Baba, farfattanii kana booda. Moon sodaadha. Galateeffadhaa fi du'a hambisa.